Wanni jechuu barbaadu wanni nama aarsu hedduu maali? Obboleessa keenya Jowaar Muhammad Rabbiin duniyaa fi akhiratti isa haa milkeessu jechuu barbaadu. Tanuma nama aarsa waan biraati miti. Nama hedduun aarsa biyyoo kana Rabbi jennee. jannataa fi Rabbi akhiratti illee duniyaatti illee amil keessa gadma. Akka nabiyya naamuusan banii Israa'el inqaada godhe Jowaar Muhammad uummata Oromoo kanaaf akka waan Rabbi erginatti fakkaatti yeroo ammaa kana. Akka isaan hin taane godhanii ijoollee ajjechaa nammaatti. Ijoolleen miciyyoon takka amataa 16, takka amataa 18, takka amataa 19 huccuurraa yaasanii mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsaadhaa warra isaaniitti erganii warri isaanii nutti as erge. Hudduu qullaa akka dhalattetti. Yaa gurbaan diimaan asitti sinumaa arguu jira. Thank you. Dhaggeeffadha. Maqaa laal. Mee waan ajaa'ibaa takka taa girrisaan kiyya kun haa hubatu. Girrisaan amma ani gartee ati warra jannataati jechuun irra Jowaar yoo dhufe ati warra azaabaati jeeni birroo yaada. Amma girrisaan yoo Jowaar baru qiyaamaa taajees girrisaan edanu deemeetuma qophaawa. Maaliif waan qabu nyaataa wanni godhataa ani laal siyaasaa Jowaar Muhammad hin deeggaru. Ammammoo namni waliin dhaabbachuudha jiru Jowaar Muhammad wajjin. Maaliif yoo keettan taate waan haqa ani bara meeqarran laffa'e kana ilmaan gadi buqaadhaa tana waan gayyaasuudha jiruuf waan dallaalota tana gayyaasuudha jiruuf wajjin dhaabbanna taa akkanaan jaa. Maqaa dallaalotaa kana nuti kami qabna ni beeytanii dallaalota kana Arsiidhaa eessa akka mana qabu, Baalee eessa akka mana qabu, Harargeedhaa eessa akka mana qabu, hanga dandeenya suuraa isaaniitti wajjin gocha isaan waliin godhanii wajjin ani meemuree 16 fuudheetiin meemuree 4 dirree xayyaara Masritti narraa qaban. Maaliif jennaan Yaman irraa kaanii Astiraaliyaa dhufu jechuun Yamanii fi Masrii iddoo sa'a 3 naan deeme xayyaarri. Masrii fi Doohaa iddoo sa'a 3 cina naan deeme. Doohaa irraa kaasee xayyaarri ilaa Meelboorn. Warra asirra jiru kana hunda foloo godhadhaa naa isin hin fayyada waan ta'eef tattee isin ilaalina. Isaan hunda foloo godhaa. Thank you. Dhaggeeffadha. Xayyaarri Doohaa irraa kaasee Meelboorn na fiduudhaaf sa'a 19 naan deeme. Dirree xayyaara Doohaa irratti lilmee qabu lilmee dabarsuu hin dandeenyu. Daakiraa 4 Masriin irraa caccabsan eessatti hin deemte jaanii. Doohaadhatti sababaa kiyyatti xayyaarri daqiiqaa 15 dhaabbate. Obsaa daakiraa hoggaa jechuun miimoorii jechuu feeteeti. Miimoorii gartee wanni badduu keessa jirtu. Ragaan keessa jiru. Ta ragaan namni adda addaatun keessa jiru. Gender sexual violation ta keessa jiru. Abuse namni ta'e jechuudha. Keessa jiru. Sababaa sanitti xayyaarri daqiiqaa 15 achiin naan ture taan saree gurraattii dirree xayyaara Meelboornitti Ustaad Hamzaa ni beektaati. Saree saniin na baadile rabbiin isii haa baadilu laaptoop kiyyaaf sunuu dhiyootana qulqulleessanii naa kannanii jechuu barbaadeet. Ammoo waan ajaa'iba isinitti ta'u an hoggaadhaan deemu viidiyoodhaa fi suuraalee akka jirtutti Ahmad Aadan bira dabarseetiin Haamarraa Umar Aadan bira dabarsee ati yoo dallaallis ajjeese ani si boodaan hafa. Ani yoon ajjeesan ati arsiidhaa achi dhufanii sin ajjeesanii sibiratti hafuudha qabeenneeti arsiirraas illee wallorraas illee jimmarraas illee baalerraas illee waan ajaa'iba isinitti ta'urraa jechuudha. Maaliif nuti gandummaan achi nu keessa hin jirtu tokkummaadhaan waan bakka sanitti daleenuuf jechaadha. Ahmad Aadan biraa akkasuma jirti jechaadha yoo tana biraa baddellee jechuudha. Ahmad Aadan biraa akkasuma jirti. Amma kana waan taateef asirra waan takkataniin isinii himuutu jira. Dallaala kana as gubbaadhatti maqaalee isaanii dabbaal yoo dhooyne. Ani beekadhu Mushammadii fi gaafa silaa Yaman keessatti obboleessi keenya Afrikaa Paawaras jira. Ayaama naa qabanii hin sodaanne nama guyyaatii gabbee deemu tokko jechuudha. Maallaqa guddaa san qooli buusan. Wanni niin je'eef akka jirtutti hattuun ammaas jala jirti. Hattoonni akka jirutti mana kana jala jirti. Yoo ammoo lakki ni sodaatteettan bismillahi qaraatiidhaan itti darbaa qophaawaadhaa. Qaraatiidhaan itti darbaa yoo ni sodaatteettanii haga tokkoon irraa isinii qara'aa. Ibsaa Abdallaa kan jiraatu magaalaa Harar. Iddoon dhaloota isaa Machaara. Mukhtaar Foostoo. Iddoon dhaloota isaa Baabbile Harargee Bahaa. Khaalid Shooddee kan itti dhalate Dadari. Makkala. Ammaaf Oromiyaa keessa jira.
Khairuu Muhammad Usmaan Arsii Shirka bakki inni jiru Lasaanoti. Ahmad Fadis iddoon dhaloota isaa Fadisi. Amma jiraatu naannuma Soomaaleedhaa tana keessa. Iftuu Haaruun iddoon dhaloota isii Awwadaayi. Bakki isiin amma jiraattu Lasaanoti. Abbaan mana siidhaa Dulbaanteedha. Husseen Gursum iddoon dhaloota isaa Gursumi. Bakki amma jiraatus naannuma sani. Fu'aad Waqii iddoon jireenya isaa Bosaaso. Iddoon dhaloota isaa Hirna. Aadam Abdishaa mujrima badaa dhalataa Wallooti. Naannoon amma jiraatu Yaman sanaadha. Amma warreen as keessatti himame kuni akka sadiitti ilaalama. Warra Yaman jiru, warra tokko keessaa wanni jiru kun maqaa liistii nama 67 kaniin irra utaalee jira. Warroota san Sultaan Gannaa turre utaalte. Sultaan Gannaal. Yaamuuf hin deema. Sultaan Gannaa bakka birootti yaamuu deema. Warra nama 65 ka gurbaa diimaadhaaf taargeeta keessa jiru achumatti hin qabeefi. Dhaggeeffadhaa. Haaya amma san bira gatu taalii warra Yemanitti hin deema. Gurbaan diimaan jawrii kanan dagateen Oromoon itti fuuf. Ammaan tana as keessatti warraan dhiisee fi warra amma qadabaarra bahee shunkurtii fuffuunfatu jiru qabxamanni qab itti gaggodhee deebuu jirus dila tokkootutu jira. Dhaggeeffadhaa. Warra axaqittiin dhufa. Warra axaq mee dhaabbadhu liistii warra axaq tananiin baasaa turina jala. Deemaa membarii godhaa namoota sira kana fooloo godhaa sagalee tana sheer godhaa koppiliin godhaa hundi keessanuu wanni eedanii jiru kana caalaa. Deemaa. Baasii obsaa. Daakiraadhaan wantiidhaan na jalaa gurraachomee ture. Amma taatame biraan qaraataa? Maamad Adam gargaara. Maamad Adam yoo dandeesse muutii rigirta muutii irraa ka'e. Umar rakkoon qabu dabbal. Okay, itti fuuf. Ture. Hin barbaade. Qopheeffattee jirta amma taadam. Ni dhagame. Lakkeen hin qophoofne kaayetii yoo danda'ame qabaatte ibsi yookaanis immoo bizii bira. Haaya bar wanni dhaan na harkaa gurraachome. Wanni siidaatiin na harkaa gurraachome. Ai wanti na harkaa gurraachome. Sirreessi, sirreessi. Emaila jira. Thank you. Remember what you done. Member what I mean. Member nama kuma kau ni desani member di bahasan tunggu apa kau Yoro tak member kau dah untuk kesan. Kau nuasin kaya tinggal la warin be. Wan an sembul dura kaya kana kiling kau dah untuk kesan. Yoro tak tukar. Tukar kau pakai sini kesana kau tu. Hayyee dallaalota axaqittiin sii dhufa dhaggeeffadhu. Husseen Maabaraa tokkoffaa lammaffaa Husseen Maabaraa yookaan Husseen Bakareedha. Axaqitti beekadhu ka wal duraa duubaatiin. Lammaffaa Mukhtaar Abduqaadir yookaan Mukhtaar Weewwee durata Husseen Maabaraa maqaan namni irra beeku maqaan ammoo dhaloota Husseen Bakaree Harargee Lixaa Baddeeysaa. Akkasuma lammaffaan Mukhtaar Abdulqaadir Khaaboo maqaan inni itti beekamu Mukhtaar Weewwee iddoon dhaloota isaa godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda Dallabaa Buusaadhaati. Bakki inni jiraatu Axaqi. Akkasuma Nuuraddiin Yuusuf iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa. Akkasuma Abdujabbaar Maraatee iddoon dhaloota isaa Fadis. Akkasuma Obsaa Gursum iddoon dhaloota isaa Gursum. As keessatti warroota wanni ta'e jira Taajuu Ahmad iddoon dhaloota isaa Hirna. Akkasuma Jabuutii Abraahim iddoon dhaloota isaa Gaara Mul'ataati. Sagalee kana guutuu warri waraabdan booda na erga rabbi sodaadha. Sagalee obsaa kana baay'ee Akkasuma obsaa.
akkasuma Ahmad Bashir iddoon dhaloota isaa Fadis miidhagaa akkasuma Ibsaa Jamaal iddoon dhaloota isaa Harargee lixaa bakkimma inni jiraatu Suudii Arabiyaa inni kun baagiraawundiin isaa isa jalatti namoota dilaatu jira gabbu'ee dubbachuu hin fedhu. Waan hin dubbachuu hin feeneef waan taargeeta keessa jiruutu jira. Warroottiin amma sii qaree kun warroo akkasuma Saaddaam iddoon dhaloota isaa addaan hin baane warri wanniidha warra atak keessa jiru. Akkasumallee namoota as keessa dhiyoo tana tarkaanfiin hundirra fudhatamtee gartee sababa wanniidhaatiin wanni tattaaniitu jira warri kun warra hidhameetitu jira. Koi shurbe sagale mun ka wara bi tolu fi shurbe hi dum nasi kaba ha bi opsan malamatin malama aye dabal ila opsa amma Bashir inni duraan jallata naafi amma Bashir amma walin dubbifnu assalamu alaykum rabbiituun qabnu ni beettatis garu amma Bashir nama mana arabaa taa'ee rukkaabni irratti ergamu waan kottee herreeggatamu dallaala keessa harka qaba haguma tanan na dhiben namaan beeku keessa bareedaadha akkaataa itti dhufetti dallaalaani dhufe maqaan isaa. Kun egaa anaa fi namni sun agarru waliin dhiifnu haqa rabbiin dubbadhaa inni dallaala keessa hin jiru. Laal shurrubbee waan takkaan sittiin akkasuma dhaggeeffadhu maqaan dhufee wanni isaatii isa qulqulleessaa akkasuma warroottan kana keessa namni yakkamaan isaan kana keessa Alii Jimmaa Saddaan Calanqoo namoonni kun warra harka dhiigaati akkasuma mallee nama hidhaadhaa jiru jira haakimee nama ja'amu inninis mootummaa nurra beeyteeti hidhaa keeysee jirti obsaa gursum jeetiin jira ummata keenya warra kaan ammoo private goona eenyu dabbal. Okay. Okay. Waan asirratti dabaltu ni qabda Maamad Adam. Mee gutaka obsaa khiyya obsaa gursum kun kanuma amma TikTok ran wajji jiru kana qabiyya jiru kana mukhabiraat. Hai aboo kanaamiti. Idu suuraan nama argana alaalama ustaaza waan goonu. Maafiyaa Gabaasa amma godhan kana. Maqaati tokko ofiin yakka adda baaftan jechuu barbaada. Miskiina kana dalagatu biyya taa'eeti. Yaa wannoo goona amma. Dhagayi kuni atak jira maafiyaa ilmaan namaa laqaaquudhaan beekame. Fayyaa ta'e obsaa akka Mahammad Afrikaa Maamad Shurrubbellee yoo ta'e booda guruuppiin ijaarrannaa maqaa kanan bakka uummanni dhagahu maafi malee bakka dhaloota maqaa guutuu fi suuraa namootaa wajjin boodarra isaanirraa walirraa fudhannee miidiyaa hawaasaattis yoo ta'e joor biraas yoo ta'e akka inni kallattiin gahu ni goona. Obsaan joorii wajjin kallattii wal beeka hawaasaa isaallee ni qaba. Obsaan mataan isaa listii kana joorii dabarsuu danda'a. Anallee asin dabarsuu ni danda'a. Maamad Adamii fi Afrikaan faa yoo ta'uu baate obsaa akka inni joor beeku beekanii kallattiidhaan dabarsuu ni danda'a. Nutis gama keenya gara miidiyaa keenyaatiinis achiinis eeruun mootummaallee bakka hunda akka inni qaqqabu ni goona. Gaafa goonu immoo dogoggorri maqaa wal fakkaatu kun suuraa namoota wajjin addaan baha. Suuraa san takka takkatti immoo obsaan faana asirra baasuudhaaf takka immoo asirra mul'isuudhaaf yeroo waan nu fudhatuuf maqaa qofa gabaasu goone malee boodarra suuraa fudhannee suuraa fi maqaa wajjin gabaasa bal'aan ni goona uummanni arguuf jiraata. Maamad Adam gabaasa biraa ka dabaltu yoo qabaatte maqaa namoota waan si bira jiru nu dabali. Afrikaan yoo ta'e namni biraa haama jirra kaasa kana adda. Osoo Maamad hin dabarre dura qabxiidhaan waraabaa jirra waan gootu gaafii amma shurrubbeen kaase kana Maamad shurrubbeen kaase. Gaafii sirriiti namoonni dhugumaan gocha san keessaa yakkummaadhaan himatamanii fi namoonni akkuma haqaatti gartee namarraa waa buufachuudhaa fi haqa fi nama gargaaruudhaan karaa nama dabarsuudhaan maallaqaa san fudhatanii wal keessa makamee akkan dabarreef takka uummata irratti illee akkan dubbifamneef waan kana irratti qorannoo jabduu barbaachisaa jechuu barbaachisaadha. Interpreetara naan ta'ina an afaan Oromoodhaan hin beekaa. An afaan Oromoodhaan hin beekaa interpreetara naan ta'inaadha afaanii kaan naan ta'inaadha waan takkaan isiniin jechuu barbaada uummata keenya. Dhaggeeffadhaan isinirraa bu'uu deema garuu obsa akkaanan namarraan deebine beektami bakka waa jiru. Wayin faayidaa fi dalagaan namaa hidhama gaafa naga buuta ofe. Amma Bashir gaa dhugaa anaa fi amma Bashir waliin feenu siin jee. Sii galee
Wallahi walin feenu kunoo dhalaa kayya naan garsiisin. Ahmad Bashir gaafa nan Itoophiyaa dhufurraa qabee mana Arabaa ta'a dalagaan qabu dheengadda namaa wal dhabaati nama sanii walii araarsine nutu mana Arabaatii baase ergasillee wal dhabnee jirra. Rukkaaba maraatee qofa qeebalaa ture yeroo xiqqoo yeroo girgiriin ana mooraa ibidda gubbaa kanatti ibidda qabsiisanii qawwee gannuttumaan beekamu beektu akka Oromottis akka kaanittis walii galame dubbii san beektu. Gaafsanillee mana jira ergaan waldaa godaansa seeran alaa keessaa bahe Ahmad Bashir gaarattuu bahe malee rukkaaban fidu rukkaaba keessaa dalgaan qabu itti dawwalanii nama makiinaa nuufee jedhanii 50 argatattiin beeka. Sunuu baay'ee akka moofaatii lama. Ani ajittiin beeku. Turre horragaa yookaan faayidaa yookaan saahibummaa yookaan wal beeka jette rabbi suuraa baraatu irraa fuudhe narraa fuudhu Ahmad Bashir nama fidattiin beeku. Mee hoggu takka shurrubbee fitattee mi'ati? Obsaa ta'u. Waan rabbiin si gaafatu fitattee waan takkaan isiniif himaa galatoome shurrubbee waan takkaan isiniif himaa dallaalonni amma akka nama gartee bahara keessaa maankaa yookaan malaaqaadhaan waa fuudhutti himne malee qaxaabir hin geenye nuti radaan geenye nuti yoo tarree taate baaleen geenye arsiin geenye harargee maqumaa hundooyne nuti akkanatti akkam afaan oromoodhaati amma duree hin geenye nuti akka gartee namoonni kun harkaa hin qaban jenneefi taakkanaan jaa inni lammeeysaadha warri as keessatti Maamma Shurrubbee osoo hin laallanne dubbii tanatti Ahmad Bashiriitu maqaa dhawame. Warri gartee dhuftanii as jalatti Shurrubbee waan beekurraa dubbachuudha jira. Namoonni keessan isin jalaa as keessatti dubbatame warri rakkachaadhaa jirtan waliidharratti isinii daana maqaa isin as jala Ziyaa Gursum maarree miishin godhu jirtan ni arkinaa nuti immoo kudhan dhoysanii kudhan gorsanii kudhan obsanii sanbira dabarree itti cabsuudha yaana afaan isinii galuuf nama isinirraa amantanii gabbahee isinii dubbisuudha taa'a hin sardaminaa takka afaan oromoodhaati inni lammeeysaadhaa nuti yakkamtoota gurguddaa warra gartee bakka kana keessatti yeroodhaaf ugguramneetutu jira sodaa isaaniitiin isaan nu ugguriinii osoo hin taane namni silaa laal hiccitii qabachuun beeytan yaa ummata keenya narraa hubadhaa xamada nuu seenu jiranii kaantuutatti shunkurtii oowwifneeti jechaadhaa akka dhaqanii wanni jaaniiti hiccitii nu harkaan baasinaa inni biroo dhaggeeffadhaa inni biroo waan takkataniin jala muree isinitti himuutu jira wanni oromoo tana akka galman geenye galmeerraa haqe takkaffaa gandummaadha. Gandummaa kana keessatti hoggaa namni keessan isinirraa tuqame inni sun moominaa maleeykaadhaa bakka san taa'ee masgiida salaachisa malee waata amma jettanii nama atak keessa taa'uuf mormuudhaaf deemtan warri atak keessa taa'u guutuu warra dhiiga namaa gad dhangalaasu mataa Jibriil Bordoddee waan hin tahin irraan deebi'a Jibriil Bordoddee waan hin tahin warra bakka san taa'ee dhiiga namaa facaasu nama ajjeesee halkanirraa baara geessee nama darbu. Walin himan ammaas du'anii sagal gubatan malee isaan keessa gandummaan hin jirtu. Yoo kabaalee nama ajjeese Harargeedhaan himu yoo Harargeedhaan nama ajjeese kabaaleen himu osoo tumaniiti namni kun harkatti du'a. Isinii galtee namoota isin mishin godhu jirtan kana nuti Goontanaamoo Qaxaabir bakka amma yoo xiqqaatte baatii takkaffaarraa kaasee ilaa ammaan tanaa dhalaan 3,600 ol seentee marsaan laguu katti dhuftu guyyatti nyaata ugu takka nyaattee muuziqaa shidanii gudeedan waa meeqa ibbira qabnee jira viidiyoo nuti ammaan tana asirratti takkaa isin hin garsiisan Hamzaa Shejjaa bira mareefuun tan akka jee obsaa viidiyoo nati madura natti ergite takka coraadha na sossoobtee jee taniin dabbaal biratti erge akkas tasan caaltuu Ahmad Adam obboleessa keenya Ahmad Adam bira jira hajjii hoggaa geessa salaatan jaanii ummata keenya qabadhaadhaati hoggaa namni ganda keessanii isin jalaa tuqamees hin machaawinaadha fuuluma bareedaa ganama dhuftaniin saniin hoppiliinkii fi taaptaabitti muddaadha waan gartee hattoota kanaa cubbuu alaahi oliin galan malee manaa gadiin hin bahanii cubbuu wallaahi
salaata subiidhaa jirra ammaan tana yoon an nama tokko maare anna bira salaata subiidhaatiin maan tana kunoo sa'a 5 deemna bari'ee jechuudha hogguu sa'a takka teenya booda lafti ni ifti jechuudha salaata subiidhaa kanneen salaatuu deemu kanarraan qeebalin ani hattuu hanqan takka raamatan godhu dhageessanii kanaafuu obsaadhaa namaa sin arrabsinaadhaa arrabaa sin dheeratinaadhaa warri namni keessan isin jalaa tuqamee daara isin baasu kiraa manaa isinirraa kafalu zabaatii isinii bitu jimaa isinii bitu hoggaa isin jalaa tuqame hin machaawinaadhaati tasgabbaawaa abbaan dhufee ifaa qulqulleessu hoggaa dubbiin gartee feesbuuka joorirraa dhayitee feesbuuka dabbaalirraas dhayitee feesbuuk irratti ifaa fi bilisa gabbaate abbaan sun dhufee ragaa fidatee haif qulqulleessu nama qulqulleessuudhaaf injiinaa obboleeyyan keessan obboleeyyan shamarraniiti carqiin afaanii guuramtee tadiriya bareedaa qabdu tafuula bareedaa qabdu lukkuu nyaachifamtee qaxaabir keessatti gudeedamaa jirti. Tamaallaqa hin qabne hayyaash keessa geessaniiti achirraa tigireedhatti ol fe'anii tigireen baala sammuu nama hadoochu quuftee raagoo keessatti shurrubbee farraameessanii achi keessa gudeedamaadhaa jirti. Obboleeyyan keessan kanaafuu tasgabbaawaa iccitii guddoodha gabbaasuudha yaana galatooma. Okay. Afrikaa itti dabalta waan dabaltu fayyada balii kaan ammoo isaan Wangari dubbate. Waan xiqqoo takka dubbadha. Ahmad nu keessa lamee Afrikaa itti kan nu amma bosona baale nama haaraa dubbanni. Okay. Shee Ahmad bagana gaan dhuftani Afrikaa sitti hin deebi'a. Akkana godhi dabbal jara informationaa kanarraa fiteeti Ahmad waliin itti haa dubbatu. Ayya akkas goona okay Ahmad na obsa ayya Afrikaa tu. Ahmad akkas naa godhi. Okay ayya. Jechuun tokko dubbadhee dhiisaa. Wannan jechi takkitti qofa dubbadha. Jechi takkitti qofa Afrikaa tumaan obsi ayya Afrikaa tumaan obsi ayya. Turree fi isaa dubbatu. Viidiyoon amma obsaa wajjin turre. Obsaa fi ani viidiyoon amma inni jedhu gaafa inni achirraa deemullee akkaataa itti inni deemellee hundaayyuu hin beeka. Na bira jira irra guddaan jechuu. Amma wanni isin agartan ijoollee wal qaltuu fi waltumtu waan xiqqiyuu takka jechuu tiifuu xiqqoo takka. Osoo wanni nu bira jiru isinitti gabbahe an xiqqoo an dubbannaan natti ka'anii anumaayyuu natti deebisanii daqiiqa takkatti dhabamuun mala jechuu. Osoo waan firii 5-6 gocha isinitti gabbahe. Wanni isin beekuu qabdan ijoollee waltumtuu fi maali waltumtuun homaayyuu miti tun xiqqiyuudha sun. Osoo dubartii yeroo sijaaraa keessatti dhaamsanii ibiddaan gubanii waan hin agarre viidiyoo takka hin agarre uummanni Oromootuun agarre addunyaan waan hirir jettu guddatu jira obsaa bira guddatu jira bakka wanni tun hundi kaateyyuu dhoofannee cal'ifnee tumaan akkasitti teenne jechuu barbaada itti fufa. Okay Afrikaa fudhadhu amma. Dubbateera obsaa Yusuf dubbateera hundu keessanuyyuu waan sila dubbatamuu qabdu dubbatan warri as jala waan hin taane waan adda addaa barreessu kana ilaalina komentiin waa hun dubbisina isin hin barbaachisu maaf yoo jettan hattuun hin beeyti wanni deemu kun akka isan hanqanne hin beeyti dallaalonni inni maqaa dhahe kun akkuma jirtu ta'ee innu abbaanu dhufee ofaa baraaruudha abbaan dhufee ofaa qulqulleessuudha yoo immoo as keessaanu naannoon tarreef dubbannu san namni naannoo tuqame wanni ol ka'aniif waatu ka'uu hedaadha waatu nu bira ga'uu hedaadha mormii tana dheefa jira ummanni taaniit kana bira jirtus fotoon wajjiin viidiyoo wajjiin sagalee wajjiin ka isaan nama qixaaxan ka isaan wanti amma asirratti ati argiteetiin natti dhagahamee reefe jedhamu suni homaan agarree atiriis ilmoo dubaraa qullaa akka dhalattetti dhaabanii ciibsanii erga gudeedamte booda isii bira taa'anii qaama saalaa isii irratti sigaaraa dhaanfachuun irratti mootu akka ashtiree godhanii ibidda hafe yoo dhumate irratti dhaamsanii qaama isii ibiddaan gubuun miila mataa isii gaggaragalchanii ol fannisanii wanti jirtu tana waan jedhamtuu miti obsaa hin muddamina warri jalaa kana ifa baasi kana akkana godhi hin beeynu jettan abbaanu as bahee akkuma reef obsaa Yusuf jedhe uf baraaruu deemati nam tokkollee ka as jala jirtu warri asirra jirta warri waa deebisuu dandeessan komentii as jalaa deebisuu jecha hin yaadina haadha teenna dubartiin fannifamtee gubamtu haa obboleettii teenna haadha warraa keenna ilmoo teenna waan dubartirratti godhame yoo guyyaa gannu baafne guyyaa gannu baafne guyyaa hundi keenna gadi baafne
sila eessa irra hamma yoonaa jettan tamiillanaa tana dhugama hiyyeessan rabbiin ifa baasutti jira. Dhiiguma hiyyeessa abbaa haqaattu ifa baasu jira. Baguma waa waldaan itti godaansa seeran alaa addatti dhiphatee itti miidhamee itti xaaree humna itti dhabee kabarbaa haa qabamu jedhee murteeffatellee humna ittiin qabu dhabee karaa ittiin argatu dhabee rakkate tun dhufte. Rabbi galata alhamdulillahi rabbil alamin. Taani keessan wal argina jenne fotoo ta'ee ganda ta'ee hujii isaanii waliin gadi isinii baafna hin muddamina. Namnarra waa dubbatte bor ol deebitee dubbachuu hin dandeettu dursitee waan dubbatin ijoollee as gubbaa walloltee walitti iyyituu fi ganda dubbii tanaan balleessuuf ijoollee waan beeyne kaardii itti guutanii waa afaan kaanii ijoollee tiifatte jechi kun garam deema yoo antana dubbadhe eenyu feennu walibbuu heda gaafa kun walibbuu maaltu dhufuu heda ijoolleen jenne ergan tana hin laalina taasirra deddeemtu tana. Hadhaan dhullaa jedhanii akka naannoo keennatti mootuu iita qaamarra nama bahu yoo ilkeen hin bayin dhukkubbiin sun bakka biraatiin baati malee hin fayyu. Kanaafuyyuu bakkeen dhukkubni jiru bakka biraati. Madda kana cufuuf dildila ijaaruu odoon taane dhayin'eetiniin boolluu maddi bishaan kun irraa burqu yoo cufneedha bishaan kana ka cufuu dandeenyu. Ka waan kanallee dhaabuu dandeenyu warra waan kana biyyarra gandarraa kaasee hanga Su'uud Arabiyaatti sarara dildilaa fi riqicha jidduu kana jiru odoon dhooysine amma yeroon ummanni nu gargaaretiniin waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana wajjiin tahee suuraa isaaniitiif ganda isaanii maxxanseetiniin hundi isaanii seera jala oolanii gumaan ilmaan hiyyeessaa baatu amma jechuu barbaadeti yoo isinit dheeressin of kolchaa isiniin jedha. Ahmad Yusuf keessa wal arginaa waan jirtu viidiyoo na bira jirtuu fi sagalee na bira jirtuu fi Adeero galatoomii waan takkaan mee obsaa kiyya takka na baasi obsaa kiyya. Hayyeesiin baasaa silaa oggu takka naa obsite wahiin yaadadhe asirratti waan takkaan ummata kanaa himuu fedha. Ummanni haa dhagayanii qaamaan nusuu kannaawaa laala dhaggeeffadha. Nama du'ees jala miishin godhu jiranii namni du'e hojii isaa fudhatee rabbii raamataa godhuudhaaf qabaa achumatti istooppi godha taa akka ja'a. Inni lammee isaadhaa wiliidha manguddoo riyaadiif ummata kanaaf maallaqa ergitu. Manguddoo riyaadii ummata kanaaf maallaqa ergitu. Warra gartee hawaalaan isaanirraan dabartuuf maalleen ijoollee teenyaa yoo xiqqaate nama 207 dabarsuu jira maallaqa Suudiidha. Hiccitiin humbaasiina taa akka ja'a warra bilaak liistii keessa seenee maqaan isaanii dirree xayyaara Itoophiyaadhatti humni tikaa qophooytee eeggachuu jirtuu jira. Kiraaminaal jaaniini yakkamtoota jaaniini maqaan isaanii irra bahee ambaasii Suudii Arabiyaadhaa jirtuutu jira. Shamarran nuti du'a isiidhaa gartee maatii isaanii dhageessifnee maatiin himatarra banteetu jira. Shamarran gudeedamee Arabaaf kireessanii bishaan yookaan ispaarmii irraa waraabsifnee rikoordii goonee achi keenyee hanga mufriyaat kamaal gahutti qaama tikaa Itoophiyaa guutuudhaaf iddoo dhaloota namoota kanaatii wajjin erginee abaluutu kana na godhee na goosisee jettuutu jira. Tasliis keessa warra shamarran Oromoodhaa kireessuutu jira. Bakka sanitti ijoollee nama lama kutaa lamaatu dalaga. Ijoollee Arsiidhaatii fi ijoollee Harargeedhaatiitu bakka sanitti dalaga. Namoota kana maqaan hundooysisinaa hooshaa buhaadii keessatti waan dalagamu jiru nuti ganamaa galgala jala buuneeti hordofaadhaa jirra. Shamarran gudeeddiidhaan ilaa ammaan tanaa qaamni siidhaa paralaayis taatee osoo arabni kiniina liqimsanii itti fayyadamanii qaamni siidhaa ala taatee hospitaala Malik Fuwaaditti wal'aanamu jirtuutu jira. Waa meeqa qabannee jirra nuti. Kanaafuu ati as jala boo'icha gumaachuurra yoo gartee koppiliinki gootanii irra wanniidha waan kana hundaaf hin sardabinaadha jabaadhaadha osuba jennuu adurreen hajjii gootuus afkarroo isiidhaatan ol baasuu hin dadhabduu jedhanii asuma keessatti hoggaa namni ganda keessanii isinirraa tuqame garuma keessa gabbooyaa malee iyyeeyyee asirratti ol baaftanii nuuf hin booyinaadhaa isiniin jenna. Antanaan isiniidhaa makkoobsaa osubitti manguddoo riyaaditti maallaqa ergitu manguddoon laagaadhaa
ogguun akkana juuriyaat nama hamaa qofaa jiraadhaa miti. Manguddoo cubbuudhaa hunda wiliidha saaxiluu deemna akkuma deeggadda Jowaar Mohaammed feesbuuka isaa irratti barreessetti waa hedduudhaas deemaa waan nama afaan deemaa takka ajji hoggaa geessa salaatan jani duran ceehinaadhaa jechuu barbaadeetii galatooma. Galatoomii obsaa keenya hedduu ulfaadhu. Waa takkaan jara informationa dhugaa dubbii isii haqaa durirraa hojjechaa ture kanaaf dhaamuu barbaadu takkaatu jira. Obsaa Yuusufii fi Mahammad Adamii fi Afrikaa fi warri jara kanaa wajjiin turtan isin arra Oromoo kutaa 11 bakka buutaniiti Oromoo kutaa 11 dubbachaa jirtan. Taakka if biranaa kaayaa. Garee siyaasaa takka deeggaruudhaa fi miti kaas dhuftan. Dhiiga obboleeyyan keeysanii dhiiga nama keeysanii baasuudhaaf laama. Tana keeysatti fedhu Itoophiyaa haa ta'u, fadhu Jaalmarroo haa ta'u, fadhu paartii fedhe haa ta'u, wanni isin laallatu isin Oromoo fi ilmaan Oromootii fi mirga dhala namaati isin laallata. Waan tanaaf birannaa qaba. Obsaa Yuusuf na dhageessaami. Waan tanaaf birannaa qaba. Afrikaa isiniifi ni muddina. Waan tana fuudhanii akka boodas garee siyaasaatti isin hin neeyne isin Oromoo kutaa 11 isin eeggachaa jira. Warra gartee Wallaggaa isin eeggata, Marroo isin eeggata, Abiyyi isin eeggata, garee Jawaarii isin eeggata, hundaaf tokko akkasittiif quba qabaadhaa taakka waan kana hojjechuu keessatti. Talamadaati obboleessa keenya Jawaar Mohaammed informationa dhugaa yoo barbaadde jara kana bira hoottuu dhuufi fudhadhu. Akkasi footoo posti godhi footoo takka takka akkanuma fuutee postiin godhin kuni dhaamsa kiyya. Footoo osoo information beene posti godhee footoo tana yoo beeytan keessaan naa himaa hin je'in Jawaar Mohaammed. Obsaa Mohaammed Adam Afrikaa Power bira dhufi warra kanaaf fakkaatu bira dhufi fudhadhu ummata keetiif hojjedhu. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ummata keetiif hojjechaa jirta. Booddeen jara kanaa ammoo waan hafan qabne waan isin qabatuu qabdan yoonii fi qaqqabamuu dadhabamanillee xiyyaaraan akka isaan rashanamuu ta'an tana shakkiin qabu. Yoo qabaman rabbi isaan baase. Maaliif jennaan arra ifaa namaa qofa osoo hin ta'in ifaa rabbiitiitti ife jara. Ifaa Haaliqaatu itti ife. Kar tokko kara fedhan Itoophiyaa deemanii sin bahan, Ameerikaa deemanii sin bahan, Suudi Arabiyaa wanni takkittiin isaan baasu harka kannatanii hidhamuu fi takkaa dudu'anii awwaalamu. Tanaaf obboleeyyan warri informationa kana harkaa qabdan nama meeqa haati ilmoo dhabdee kara kute ilaa hanga ammaan beene. Kun hundi isin eeggataa jira. Amma booda obsaan Harargeesii miti, Wallaggaasii miti, Arsiisii miti inni Oromoodha. Mohaammed Adamiis akkasumatti. Harargee obboleessi kiyyaa fi yoo jiraate obsa wanni irraachi qabdu hin jiru. Ummata kanaaf gadhooftee footoo isaatii wajjin as baaftee isa haqatti dhiheessuun dirqama. Siigalee dirqama keessanii Mohaammed Adam Afrikaa Power ati amma booda Arsii miti Oromoo guutuudha. Mohaammed Adamatis Oromoo guutu, obsaatis Oromoo guutu. Arsii ka du'e narraa du'e, ka Wallaggaa, ka Walloo, ka du'e hundi narraa du'e. Tanaaf akkasi quba qabaadha. Harargee haa ta'u, Marree haa ta'u, hundi keessan baga wal keessa taatan. Baga hunda keessaa jiraattan siigalee. Tanaafuu wanni takkittiin isinii dhaamu waan bareedduu isin hojjechuu jirtan maqaa gareetii fi maqaa siyaasaatiin udaan akka isin hin dibamne qofaan isinii dhaaman. Waan bareedaa hojjechaa jirtanii
Taate. Jawaar biraas Taate. yoo dheeytan nuti dhagayi jawaar biraas yoo dheeytan nuti Oromoo guutuuf dubbanna. Tana qofaan isinirraa eeggadhaan. Oromoo kutaa 10 dubbanna. Waan jawaar mootummaa qeequuf yookaanuu maarree qeequuf osoo hin ta'in namni hundinuu biratti tokko jechaa haasawaa. Maaliif jennaan gareen siyaasaa takka laallattu kun dhiiga Oromoo walii galaan laallata. Kuni dhaamsa kiyyaa yoon isinit dheereesse dhiifama naa godhaa galatooma waan tanaaf biratti akka obboleessan naa qabadhaa. بسم الله اوكي ابو استاذ ابو محمد الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدرى هدو غلطوما هكا دبچو داف نمني نمان غلطو فن ربي غلطوم فتو دبال راجل كبي والراس جرتو تن أبسا يوسف حمزة شيخة محمد هند خيسنو ربي بودان سين غلطوم فدا مالف هكا المنا ماتف باتن نما توز ناساتن أرمو كل متي نمنو ما ربي سبحانه وتعالى مال جيبيته إني جيبي أنين كجي ربي سبحانه وتعالى حرمت الظلم على نفسي ولا تظالموا جي لبو ربي أومي إسام عليه نمني براها كتين قبل لبو تنباسو أمو إسنس باتني ilmaan keenya ilmaan Oromoodha dhiiga isaanii baasuudhaaf akka dhaabbattan kanatti rabbiin isin guyyaa qiyaamaa gartee yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ataa Allaha biqalbin saliim namni lubbuu takka addunyaa irratti najaa baase beekta rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka gartee aalama najaa baaseeti wallahi ani akka abbaatti atus kanatti taa'u hedduun isin gatoonfadha warra as jala jirtan warra akka obsaa Yuusuf hedduu jirtan as keessatti nama haqa beeku mangisi jechuun aanaa fi ati hizbiidha jechuu nama jechuu tanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jaa beekta وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان جاء واي خيرتي والغرغارة جاتي أدرا نمني هكا بيتا المان كين غنم هكا ساني وردوا إيه غنم أما كوب ساني همتي دبرتي دا إيه قتي تبا تنبودا أتبليتين كبدو هذا كبدو أرمني تتبتي meeshaasi xiqqoo dhaamsitee namaa miti ati bineensa eenyurraa uumamte eenyurraa fitte wanna kana I can't believe this anyway rabbi subhaanahu wa ta'ala beeta oromoo maal jetti hayni nutura malee rabbi jazaan dhiisu warri akkanatti dhokate hedduu jira insha allahu ta'ala saaxila bisu akkuma ati jetti hamzaa sheekaa جوهري في سورة أمسدام سنو ربي ملجأ يا أيها الذين آمنوا جاء ربي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاء كزيمو كزيمتي إرى قد بيشور نمني تقولوا فيت ما نمنا مو ولا أما في أنا في دمبليو ولا دباليو ولا خيط الصورة خنا فوريت ينفدوا متي التير كجت شودا تنافوا أدرا يا المخي يا جوهر يا المخي أتيز بي كيرفول شور صون تانتي جولة إنسان دي غري سندام وانين قدين نمو ما نتعالى كيف فتو أنا هدو اللي دبجون دن ديو هدو غلطوما جزاكم الله خير اسم وجه جرة بيته هنغدن دينيون المان كان يكرت وني بحالي في مالي في جرو ساني جرو متي نعمنا يون دو إلي الله مرحيمنا انجتني أما الشمبودة أكم درو أمت كل أمبودة نمني ميلان به بحرام به أمريكا في جني دكامتي إساني تو أما ورا أمريكا ورا براتوتو بإذن الله تعالى بيتين حرام بحرام ميلان ودفن كم في ذامل النينو أكسيتي إن شاء الله تعالى سنت ريسو قالتوما جزاكم الله خير ربنا هكا باسو رب بيتين يسنقين وهاقودو والرجل تنسي في إيجا ربنا نقين سناتيسو جزاكم الله خير الدوسين قالتهم فدا بارك الله فيكم يا أخي Galatoomi Sheekha Ahmad Keenya xiqqishoo jecha lamaan itti dabalachuu fadha. Namni kumni torbannan as jirtan kuni dabbaal ilma keeysan wanni inni hojjechaa jiru seenaadha. Dhagaya. Wanni dabbaal hojjechaa jiru waan namni isa dura TikTok irratti dabre hin hojjetin hojjechaa jira kireediita kana argatuu qaba. TikTok ni isa support tahamuu qaba.
TikTokni yoo sappoorti ta'e meeshaan chaayinaadhaa sappoortitti haajamti. Namni sharafattanii koina keessaa qabdan mana kana sappoorti godhaa. Manni kun mana keenya hunda dhimma Oromoo keessatti haasawamaa jira. Mana achii dhalaa nutti ol qabduu sappoorti ni gootanii maal ta'uudhaaf teessanii na eeydan. Nama 10,000tu laalu jira. Nama 10,000 laalu jira. Namni 10,000 kun membara yoo ta'e arra silvara TikTok fudhata ture. Hundi keessan sappoorti godhaa obboleessa keessan. Jaalalata isin sappoortii fi waan addaatiin garsiisa. Mana kana nuu jabeessaa. Manni kun mana keenya katti rakkoon Oromoo dubbatamtu, katti rakkoon Oromoo furamtu, katti ragaadhaan haasoynu, ka informationa jiru footoo fi viidiyoodhaan gabbaafnee irratti haasoynu, ka namni itti gargaaramu. Hundi keessan sappoorti godhaa galatooma. Sappoortiin والله همزة أخي بغير أخي تربي توجه على ربي نسان هاتيس ربي نيادا مراد عيسى عليها هور جينا كسا ربي آخر ورقرتي فودي لدلي المانسا عالمة شيخة والربي يخدم الردين خدما ورنا براتي فكيتهن ورنا جارتي وجه اللي الريف لتاني الدنيا رتي المانين قمدني آخرت اللي كابا جنة وفس ربي سا أقودو أكجرتود أكبر جت سني mana kana sopporti godhu wal cinaa dhaabbachuu bar zamana kana yoo ati haqa dubbatte mana hoositti cufanii wal ta'anii munaafiqniini laakiin mana hoositti cufan hulaan rabbi sitti cufan beek ta rabbitu caala rabbi sinaatiisu tanumaan jechu itti hidhachuu fadhee galatooma jazaakumullahu khair nam meeqaa jisa kun meeqaa jira aboo namni kun waan akkasii mee hunda keessanuu fooloo godhaame mee amma daqiiqaa lamaaf jazaakumullahu khair. Fayyaata galatooma hundi keessan Ahmad Bosona Baalee akka dhaamsaatti sakee ergaattis waan agartarraas waan dabaltu carraa fudhadhu dabalii itti fufi carraa gate. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Namni itti aartanillee garuu waan qalbii keessatti gadheeffadhe dubbadha. Natti aarullee ni mala. Wallahi natti illee aartan garuu dhugaan dhugaadha. Ahmad ya habibi waan lama aarsaa otoo ta'e waa'uma gaarii dubbadhu bareedaa kiyya duraan dursa waan jechuu barbaadu waan nama aarsu hedduu maali obboleessa keenya Jawaar Muhammad rabbiin duniyaa fi akhiratti isa haa milkeessu jechuu barbaadu tanuma nama aarsa waan biraati miti nama hedduun aarsa rabbi jannataa fi rabbi akhiratti illee duniyaatti illee haa milkeessu agarma. Wallahi tanan nama aarsa maaliif yoo jettan biyya keessa jiranullee takki yaada isaa kana ka hin jaalanne jira garuu wanni dalagaa jiru kun akka nabiyya naamuusan banii Israa'el inqaada godhe Jawaar Muhammad ummata Oromoo kanaaf akka waan rabbi erginatti fakkaatti yeroo ammaa kana obsaa Yuusuffaa waliin namootuma amma asirra jiran Muhammad Adamfaa wajjin wantana gaafa jalqaba osoo lolliin eegalemin xiqqoo isii waa xiqqootu hin an rabshaan kun iyyuu ka'e jechuu hin dandeenye waan sana amma dubbachuun barbaadu ani. Namoota silaa waan kana harkaa qaban waan kana dura dhaabatan hin yaadattan mucaa waggaa 3-4 duratti mallaqa anaa fi obsaan kun faa qabne guruppiidhaan jechuu wanni icciitiin takka uummata Oromootti mul'anne haga ammaatti wanni takkan arginesin. Tumaa ijoollee fi nama akkatti wal qabamu ijoollee waan beekun hin beeku kun akkanumatti milishaa akkanumatti yaa'u malee warri duuban jiru jira akaabirri gugurdaan jechuu akaabirri mujrimni warra kanan dalagu jira duuban jechuu harka guddatu duuban jira. Sanillee dubbachuun lubbuu nama of balleessu taati. Xiqqoo wayii dubbannee barreeffama gabaabduu wahiitiif itti qabatee inumaa faallaa maasii godhan jari suni warri ammaa obsaan dubbatu kuni nuhii kana gartee yakkamtoota guddaadha guruppii guddaadha paaworii guddaa qaban warra barreessitoota guddaa qaban mee daqiiqaa muraasa booda feesbuuk gubbatti mataa gara nagalchanii yoo jarri bifa biraatiin qindeessanii akka waan nama ajjeesee akka waan yakkasan an dalagee na fakkeessan jara kanas gubbaa jiru dabbaalii kanallee gara galchanii jechuu ammuutan halkanii guyyaa wixxifatan maaliif wanna kana mallaqa guddaa fooqii ittiin ijaaratan jiruuf jireenya isaaniiti jiruu gaarii jiraatan konkolaataa bitan nama ajjeesuu kana keessatti sarara guddaadha kun sarara dheeraa guddaa jiru jira kana keessatti jechuudha duraan dursa obboleessa keenya rabbiin umrii isa haa kaa'u dhugaa rabbiitti obbo Jawaariin baay'ee galatoonfadha ukkaanfamne awwaalamne gara dubbannuu dhabne afaan dhabne waggaa meeqa akkasitti kunoo wanni obsaan dubbatu kun marti na bira jira waliin guruppii takkees turre
gaafa inni achi deemu illee akkatti deemallee waa hundayyuu wal quba qabna waan wajjin dalayne miliyoona meeqa akka qabsiifne. Jarri kun daadhinnata keessaa qondaala mootummaa keessaa harka qaban daqiiqa takkatti si dhaamsan jechuudha. Osoo marallee osoo hin tahin dandeettii guddaa qaban paawarii guddaa qaban jechuudha. Qaama hunda keessa ka biyya alaatii biyya keessa illee jechuudha. Maafiyaa gurguddaadha kun. Abiratal qaarraat kan agartanii maafiyaa akka xaaliyaanitii fi biyya Biraazil san jechuudha. Maafiyaan Oromoo keessa jiru ka biyya kanaa daayise jechuudha. Hidhannaan isaanii sararri isaanii akkaataan isaanii guddaa nama dhabamsiisullee warra danda'u jechuudha. Kunniin humaan beeku. Waan xiqqiyuudha tuni waan gabaabdu nama qaluu maali osoo reeffa waan fakkaatu rabbi isin argisiise waan nu bira jiru. Waan mirmoorii keessaan qabu ka waggaa afurii kan reeffa dubbatan sun baay'ee na bira jira. Kanuyyuu mataan keenya dhukkubee na sodaachisa jechuudha. Hin agarre waan gabaabduu takka argitan. Kamaraatan ka guyyarraa mataan nama dhukkubee jira. Kanaaf rabbiin umrii isa haa kaa'u kalammataa obboleessa keenna. Dabbaalin rabbiin fayyaa si haa kennu carraa kanaayyuu waan ukkaamame carraa nu banuu keenya kanatti. Kanaaf ummanni keenya dubbii tana osoo ifatuun tahin maafiyaa gugurdaa kana akka baaftan halkanii guyyaa irratti dalagaa ta'a. Sararri isaa guddaa biyyoota hedduu keessa jira jechuudha. Warra kanaan duroome jira, warra kanaan fooqii ijaaratu jira, warra kanaan ilmaan guddifatu jira jechuudha. Dhiiga ilmaa namaatiin gannaquuf. Nama mana ijaarate jira magaalaa Adaree keessatti nama mana qabuun beeytaniis Adaree keessatti ijaarate. Adaree keessatti kan ijaarate qabeenya guddaa horatee jiru. Daldala ilma namaa kanaan dhiiga ilma namaa gannaquudhaan kan isin beeytan hin jiru. Akaabira jira jechuudha. Dira dhawaa keessa meeqa jira? Asallaa keessa meeqa jira? Adaabbaa keessa meeqa jira? Shaashamannee keessa meeqa jira? Achiin haga Yamanitti jechuudha. Sararri kun walitti jira jechuudha. Haga Afrikaa kibbaatti akkasitti jira. Kanaafuu irratti jabaachuu qabdanii jechuu barbaade galatooma ulfaadha nama biraati carraa. Fayyaa ta'e